Welcome. Baga nagaan dhuftan hordoftoota fayyaa kabajamoo hundi keessanuu baga nagaan dhuftan. Kuni daraaraadha. Arraan tana wantoota 8 irraa dubbannaa. Jireenya kee keessatti bulchiinsa jireenya keetii keessatti wantoota 8 godhuu qabdu isa kanarraa dubbanna. Tokkoffaa lagadhu. Tokkoffaa lagachuu bari. Maal lagattaa? Sagalee gasii deebiftu. Sigaltee namoota gasii harkisuu deeman hin caqasin. Ati hin dandeessu, ati maarree godhuu hin dandeessu, ati akkasii namoota siin jaallagadhu isaan kana caqasuu hin qabdu. Isaan kana lagattee jireenya keetii jiraachuu, jireenya mataa keetii jiraachuu danda'u qabda. Jireenya mataa keetii ha'atii si kakaasu sigaltee hegeree ta'e ifa sii godhu jiraachuu qabda. San jiraachuudhaaf namoota gasii harkisan, namoota ati akkasii ati akkana siin jaal lagachuu danda'u qabda jechuudha. Sigaltee kanaafuu tokkoffaan namoota yookaan yaadota gasii harkisan lagadhuudha. Lagachuu jechuudha. Yookaan dhiiftee bira taruu jechuudha. Dhaggeeffachuu dhabuu. Inni lammaffaa itti dhiisuu. Dhiisi haa deemu. Maali wanni akka dhiistu akka inni deemu hayyamtuuf sayyoo hayyattu taate jireenya kee keessatti yeruma takkallee jechuudha. Guyyaa dabre hamaa, guyyaa hamaa dabre yaadattee guyyaa gammachuu arraa yookaan waan arra hojjechuu dandeessu hin jeeqin. Kanaaf guyyaan dabre badii dabre wajjin gadda dabre wajjin haa deemu dhiisi. Guyyaa dabre jala hin deemin. Guyyaan sun akka deemu hayyamiif ati jalaa hafi. Lammaffaan saniifuu guyyaa dabre jala deemuu dhiisu jechuudha. So haa deemuuti dhiisi jalan deemin. Sadaffaa bira dheena yeroo laadhuuf waan hunda jireenya kee keessatti waan dhufu hunda yeroo laadhuuf. Maaliif gadda kalee uumame waan arra hojjechuu dadhabde yookaan waan arra hojjechuuf si mijaa'uu dide yeroo laadhuuf. Sababni isaas yeroon waan takkaaf yeroo laachuun waa hunda fayyifti. Wanni takka yeroo keessa fayyuu malti waan taateef yeroo kanniif waan tokko jechuudha. Jireenya kee keessatti bulchiinsa jireenya kee keessatti wanta tokkoof yeroo kannuu bari. Afraffaa ati namaan if hin madaalchisin. Namaa wajjin if hin dorgomsiisin. Kan ati waliin dorgomuu qabdu eenyummaa kee kakalee ture san injifattee eenyummaa haarawa jireenya kee fuula duratti ittiin oofuu dandeessu uummachuu. Kanaaf namaan if madaaluu osoo hin ta'in yookaan namaa wajjin dorgomuu osoo hin ta'in eenyummaa keetii waliin dorgomuu danda'u. Sigaltee ifii waliin dorgomuu danda'uu qabdaa jechuudha. Guyyarraa guyyatti kalee dadhabina kaleerraa arra maaliin fooyyeessi haja'u ifii waliin mataa keetii waliin dorgomuu. Inni kuni isa afraffaati. Isa shanaffaa gisee jennu tasgabbii qabaadhu jechuudha. Jireenya kee keessatti tasgabbii qabaachuu bari. Maaliif waan tokko rakkina siitii fi bu'aa sii yoo tasgabbooytee ilaaltee adda baafta. Sigaltee so bu'aan isii maali? Hangam takka bu'aa qabde haja'u tasgabbiin gaafa laalte mirqaanumaan itti seenu yookaan mirqaanumaan jibbuu. Sigaltee wantoota kanarraa stay calm tasgabbii qabaachuu jechuudha. Inni kuni isa shanaffaati jechuudha. Waan tokko tasgabbooytee laaluu danda'u. Maali wanni tasgabbooytee laaltu? Wanti kuni bu'aan isaatii fi miidhaan isaa maali? Tasgabbooytee laaluu danda'u jechuudha. Galatoom jaaffaa bira dheena. Jireenya kee keessatti hanga jiraattu keessatti kaayyoo qabaadhu. Sigaltee inni jaaffaa yeroo hunda galma kee hin jijjiirin garuu karoora kee jijjiiruu malu. Jaaffaan maal jenne? Karoora kee jijjiiri malee tasa galma kee hin jijjiirin. Maaliif galma jireenya kee keessa kaayyattee itti dhaqqabuuf karoorri ati kaayyatte yoo gara san kasin oofne taate karooricha jijjiirii gara biraatti ilaali malee tasa galma kee hin jijjiirin. Jaaffaan maal jenne? Karoora yookaan sagantaa jijjiiri malee galmatti deemtu hin jijjiirin jechuudha. Torbaffaa bira dheena. Torbaffaan is on you jaa akkana jechuun sumarra jirti jechuudha. Maaltu sirra jira? Matuma keetirra jirti. Sumarra jirti jaa maali wanni sirra jiru? Ati gammachuu teetiif
sumaatu itti gaafatama. Gammachuu ta'e nama biraarraa hin barbaadini jechuudha. So gammachuun ta'e mataa keetirra jirti jechuudha. Gaafa gammachuu ta'e nama biraarratti hirkifte siigaltee miidhaa sababa sanii si dhufu turre guddaa kanaaf gammachuun ta'e sirra jirti. Saddeetaffaa bira dhayinaa saddeetaffaan jireenya kun inni nu gabaabaadha. Kanaafuu dhandhamadhu jireenya kana hanga jirtu enjoy godhii jireenya san jiraadhu. Jireenya kana jiraadhu jechuun wanta kalee dabarsite irraa baradhu arra ammoo itti hojjedhu boruuf itti saganteeffadhu jechuudha. So jireenya gabaabduu kana dhandhamadhu oggaa jennu sheenaa kaleetiin qubeef nyaachaan oolin gaafa sheenaa kaleetiin qubeef nyaachaa ooltu waan kalee dogongorte irraan bartu waan arra balleessituu irra guddata. Gaafa kalee keessa naannooytu arra hin hojjettu. Gaafa kalee keessa naannooytu boruuf hin karoorfattu. Kanaaf kaleen dabarte gaggeessii arra jireenya arra harkaa qabdu kana waan hojjechuu dandeessu hojjedhu jireenya kana enjoy godhi dhandhamadhu jechuudha. Arraaf 8 kanaan isinii qabadhee dhufee yoo rabbi jedhee boru galgala kabiraatii walitti deebina galatoomaa nagaannaa jiraadhaa kuni daraaraadha.